Cosa biyyatanatti godhasa galtee miidiyaarraa yeteenya sanitti reefirandamiin maata naannootiifi maata gartee giddugannaa jedhanii jaalli maata naannoo kililii afurii gidduutti adeemsifame. Achirra harka gubbarraa 85 naannoo Oromiyaatiif taatee jiru guutuun. Sanirraa akka reefirandamiin itti deemee naannoo Oromiyaa taasisa irratti eega filmaa taasisamne humnaanni fudhanneetti achirraa qabdee guyyaa namni tokko du'u guyyaa namni lama du'u booddee irratti yookaan waraana loonii Oromoo waraanan qabdu jecha waraanni isiin qabdu warra loon siifatu warasaasa firii afur qabu kana malee akkallee wanni waraana Oromoo jedhan kan naannoon kililii Oromiyaadhaa waraana qabdu. Anaan itti deemtee odoo tokkoon ajjeeftu odoo haroon jala deemaa ajjeeftu amma zamana kana 2004 eegalee warraa itti addaa kakattee jechiisa milichata namni duratti jechi Oromoo qabdu hojimaarra dhaabbatte kan horsiisa qabu waan san alaamaa san irraa balleessatti deemu jechuudha. Ilaa ammaatti odoo haarotaa sana ijatti odoo akabuun walitti dawanii deemteen qotee bulaa fi jibbataa roonsaa jala jiru harrasaa keessa rafu hanjimaasaa keessa rafu boqqolloosaa keessa rafu yoo keeysee kan dubartoonni keessa jiru nama 37 ni beeka jechuudha. Warramayyuu mulluqee kuni eentu isin dha'e dhufee namni nu dha'e waraana Ogaaden biyyuu poolisii fi waraana Ogaaden kan jedhamu keessa jira ammoo isaaniif raashinii makiinaan raashinaan geeffamtu isa mangistiiti kan wannaan geeffamtu mangistii kan hatta wanni biraa dabalamte xayyaaraan raashina geessaniif nu gaditti. Kanaafuu eenyu akka ga'e yoomirraa jalqaban amma mayyuu mulluqqee kana ummannichi qubatu hundaa'amuun yoomi isin eegalte? Wanni kun xiqqoon akkuma reefu diimachi durootu odumara bishaan sanirraa naannoo ilmaanni reefirandamii ilmaanni naannoo agartee fi wabana addamuu waa gula mucaan irraa qaban eegalamee iddoo lamanii iddoo takkumaa tun dhaabdanne. Namni lafarraa buqqee hammam taqani ta'a? Wallaahi egaa animma yoo xiqqaatte oduu lakkoofsa namaatiin hin taane araddaan saddeet orasiirra hin jirtu araddaan saddeet jechuun Kaanga naannoo keenyaa saniin hima malee ilaa aanaa golootaa buqqatti bahu ilaa karaa mayyuu kanaa ilaa mul'uttaaf durutti namni waan uutee gadi namaa jira jechaas magaalaa uteetti gadi. Warra kana hunda qawweedhaan buqqaasanii lafarraa? Qawweedhaa buqqisaniiti qawweedhaan hoggaa bakka irraa yaasan waan inni irraa qabu muusaa haa qabaatu shankooraa haa qabaatu jimaa haa qabaatu hundarraa buqqisaniiti akka lafa san milka bakka irraa hin qabne godhan ammaas. Namni akkuma reefu jetti namni odoo gartee wantura ta'anii walitti ta'uu bakka isatti odoo keessa karrasaa keessa jiru kan jimaasaa keessa jiru kan loonsaa keessa jiru nama 37 caalaan jedhame. Sababni amma isin dhawaniif kunii fi akkana isin fixaniif kun fi lafarraa isin buqqaasaniif kun maali silaa inni? Sababni isaanii awwaalaan lootoo naannoo keenya ta'in ilaa hara cinaattan kara jaarsootiin karaa nyaanaa golodaatiin ilaa jumaan baaletti naannonni kun waliin of fakkaatu odoo lola gattee deemtuu bishaanirra wallootu hin ta'in odoo lola gosaa fi gattee lammilamni wallootu hin ta'in naannoon Oromiyaa tuni akka naannoo Somaalii taatu jechuudha. Reediyoon sagalee Oromoo yookiin Saabaa'oon
eebla saddeet naannawa huuseedhaa dhuunfannee torbaan takkaaf irra turree ummata naannawa san qubatu barmoota kenninee jirraa ja'a. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gara isin seenee isin gargaaraati jira. Wallahi wanni ani beene kalakarraa hundanii jira. Kanin ani beene duumessa gubbaa kanarraa waan hin beeku qabu yoo hara duumessa gubbaa keessaati malee hara jalaatira waan hin harkirraan qabu. Odoo namni lama jiraate, odoo namni sadi jiraate, odoo namni Oromoo lama gaara keessa jiraate, har'a hedduu dhugaatii warri gartee adda addaa adeemee uummata Oromoo hunduu keessatti ajjeesu. Tokkollee sidaan jiru. Duratti gaafa addi bilisummaa Oromoo gaara keessa jirtu namni tokkollee namni Oromoo ajjeesu hin jiru sodaa isaaniiti. Kanaafuu ni jirti gahee gaatu. Bareeda fayyaaday amma ummata Oromoo biyya alaa jiru kanarraa maal barbaadan maal yoo isin gargaarra wayya nuti wanni barbaannu uummanni Oromoodhaa bakka jiranii haala jiran odoo mootii biyya namaa mana fi seeyanii biyya fi kanan irraanfanne gowwaatu bakka buli warra fi seeyanii namni biyya see biyya alaa jirtan hundinuu ittane yaaddanii itti wal jaartanii tokkummaa takara wal jaartanii waan kana dhiisi teenya alfuudha adda addaa qabdi kan naannoon ilaa bakka yuuratti onna godhu jiranii bakka kana miskiina keenya ka buqqa'eef waan nyaatanii waan uffatanii qabne ka korsaa jala jiru kana hanga danda'anitti akka gargaartan godhanii barbaadan guddisee. Gaarigaa uummata Oromoo hedduutu isin dhageeffachaa jira. Warran dhageenis akka dhageen isiniif dabarsinaa isinillee jajjabaadhaa akka guddoon nutilleen isinit dhaammannu akka uummanni keenya kan biyya keessaa wal rakkoo amma keessa mudanne tanarraa baraaramuudhaaf eewalamuudhaaf ifiif wal cinaa dhaabbattee wal gargaaru isiniif dhaamna nulleen waan dandeenyuun isin bira dhaabbanna rabbii nu haa gargaaru inshaallah. Oromoolleen isin dhagaa jirti namni hundinuu laalaa teessan madaa teessan gocha fokkotaa isinirra ga'e kana isin waliin hirmaannaa qooddannaa fayyaa tahaa inshaallahu miidiyaalee garagaraa hedduutu si qunnamuuf jiraata akkasumattiif qopheessi jiraadhu. Ni dhagaa poolisi dhaammachuu fedhe. Tole dhaammadhu. Wanni si dhaammachuu fedhe. Hayyee. Addunyaa irratti yoo namni tokko ture biyyaa sana addunyaa guutuun ibsitu. Dhuga. Kana ammas hojii dubbachuudhaaf poolisoon kan dhufa. Obsi adeero abshir. Nuti hatta moobaayilii hin qabnu kaameeraan tokko hin jiru. Waan nama keenyaan footoo kaafnee addunyaan nama tokko haa hufe nama tokko kan biyyee irratti nama tokko hawaasa akka ta'e namni keenya dhagaa. Keenyarraas akkuma guruppooti. Yaa uummata keenya namni ala kana jirtan uummanni keenya akka guruppooti akka saddeetti akka karkarrootti citaa keessa waa hunda keessattuu namni ta'e kun jiru. Kanaafuu nuti waan kanarraa isin kaara jiru ka miidiyaa adda addaa hunda hordofuu waa hunda keessa deema. Waan kanaa qindeessanii namni tokko Doishaati bakka keessatti akka uummata keessa seenee waan kana addunyaa irratti godhuu dandeessi qabdanitti warra alaa. Kanaafuu waan kana akka haala nu mijeessanii jechuun barbaada. Ayyee inshaallah adeero. Obsi rabbi isinii waliin haa jiraatu gara keenyaa waan nurraa barbaadan waan rabbiin nu dandeessise hunda ni goona. Abdii waada isinii seenna. Inshaallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagatti jiraadhu.